ilma namaa moo fuula rabbiistu wal gaafanna. Namoonni ana beektan hundi keessanuutu yoo deynii namaa narra jiraattu qofa warri deynii narraa qabdan hundi keessanuu yoo danda'an yoo obboleeyyan na jaalatan jiraatan irraa kafalanii yoo ammoo gartee namni narraa kafalu hin jiraanne illee wallaahi dhiifama afootu akka gartee na jetta namni qarshii takka narraa qabdu wanti nu ofirraa sodaadha kanuma namni deynii narraa qabdu bichaa kanan baan akka dhiifama na gootu. Inni har'aan tan akkatti hanjamaa nutti godhaa jecha. Tilifoonnummaan sanuu bitamuu fi hin qabu ganamaanuu. Maaliif jennaan namni mana galuu hin qabne haala galu akkamitti tilifoona qarshii 100 meeqaa gurra qabatee deemaan. Maallaqa sanitti manaan gaffitadhuun jee maallaqa sanii fi umraallee itti wali gaffitadhuuti mana saniin gaffitadhuun jee wali qabi. Zimjee waa hunda wali wallahi ibsaan faallatti wanta jannaa afaan deebanii natti duulan akka nama badaana godhan laal silkii bitaa gizee jaan silkiin binnuti namticha kana dalagaa haa baafnee fi asirraa galchiru carraaqqatee haa jiraatu jannaani bitamte asirratti of jaalatu maa gurubbiin bitamti silkii mi'a bitee gabbaleetii teenya nama dhuunfatii ture ishiin mi'a bitee akkaataa ta'e annin beekaa sun dhiisa akkaataa bilbilaa sana mi'a bitee fi silkii duraan bituuf kaane nuti. Wanni gartee nuti silkii irraa dhaabbannee fi dalagatu qabaa silkii miti wanni isa feesisu hujii isa feesisaadha. Mi'aan bituufillee osoo ofii dalagatee bitee hin cabsuudha osoo danfa isaati taate namatti dhagahama bar. Namatti dhagahama. Jarana Hawaasuma bar ishinis. Jarraa walii kana nama ol seene jarraa kana kan. Hawaas. Kanaafuu walii haa gallu jechuu fedheetti dhiifama caaltuutiyyaa waliif haa gallu gargaarsa irrattis. Biyya dubbatu gamaan akka jeen. Akka gara hawaasa keenyaa biratti wanni sooshaal miidiyaa kanarratti baramaa dhufe tokko fakkeenyummaa badaa piroomoot godhuudha. Fakkeenyummaa badaa jechuun namni akka isaa kuni waan fakkeenya hawaasaaf ta'u hin qabu waan dhaloonni irraa baratu hin qabu. Namni sheekha jaamu namni ustaaza jaamu kan sooshaal miidiyaa irra taa'ee dubartii takka xiqqeessaa xiqqeessu sadarkaa isaaniitti sihiriin itti godha akka ilmoon arganne maali waan akkasii namni haasa'uuf nama fakkeenyummaa ta'uu miti nama fakkeenyaa ta'uu illee danda'uu miti. Fakkeenyummaa badaa fi wanti illee amala akkanaatiin namoota deemu piroomoot godhuu dhaabaa warra sooshaal miidiyaa irra jirtanis. Abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u fakkeenyaaf kan isarra jajjabaa meeqaan tamtu jira kan isarra beekaa meeqaan tamtu jira hayyuun meeqaatu jira aalimni meeqaatu jira namni tokko waan takka yoo ta'e wanni takka wanni hawaasa kanarraa hir'isu hin jirtu dhugaa walitti himna ifii isaatirraa yoo ta'e malee hawaasa kanarraa waan takka waan hir'isu hin qabu inni isaa miti kan isarra jajjabaa meeqaa tama osoo walitti qabamee wajjin deeme waan takka waan hir'isu hin qabu hawaasni kun hawaasa beekaa oomishuu beeku hawaasa aalima oomishuu beeku hawaasa beekaa isa keessaa dhulillee akkatti tajaajilu fi akkatti kunuunfatu beeku namni sooshaal miidiyaa irratti dhufee akka nama sodaachisuutiif akka faayidaa fi wanti argachuudhaaf yeroo hunda ifiin ajjeesa yookaan maaliin if godha yookaan amantiidhaan jijjiirradha yeroo jalqaba itti amantiidhaan jijjiirradha jee gabba'usanii fakkeenyummaa badaa san piroomoot godhuudhaaf jalaafamuu qaba ture. Wanni akkanaa kun baratamaa deema namoota biraa keessa deemaa deema namni kana faashina godhachaa deema waan akkanaa kana itti yaaduu danda'uu qabdan fakkeenyummaan badaan akkanaa kun piroomoot godhamaa isaa deeme namni rifachuuf irraa jaalachuu irraa ta'uu danda'a kan isaaf rifatu garuu jaalalaa miti kun bakka dhaabbachuu qaba wantiin akkanaa namni ifii ajjeesa deemaa yaa fi ajjeesu abbaan fedhe maali wanni inni hir'isu nurraa wanni inni uummata kanarraa hir'isu maali hawaasa irraa wanni inni hir'isu maali beekumsa addunyaa irra hin jirre miti kan inni fudhatee deema hanga ifii beeku fudhatee deema kan isarra beeku meeqaan tamtu jira wanni warra inni irraa baratee jira mallee kan isarra beeku jechuudha. Uummata nama rakkatee nama dhugaadhaan uummata kana tajaajilu dhugaadhaan faayidaa uummataaf buusaa jiru gargaara yoo dandeessa barbaada osoo inni illee hin gaafanne barbaadaa fidaa gargaara yeroo akkasiisan fakkeenya ta'a warra biraatiif illee kana nama yeroo hunda ulee ittiin wanti argatu ifii ajjeesa amantiin jijjiiradha akkanaan ta'a waan jiru namni yeroo dogongora wanti akkanaa qabatee sooshaal miidiyaa irra dhufee rakkoo dhuunfaa isaa sooshaal miidiyaa irra fidee akkanaan ta'a yoo akkana ta'uu baate akkanaan ta'a jechuu jalqabee ni gargaara akkana si goona jechuun ni dhaaba kana fakkeenyummaa hamaa fidu jiru namni kun gaafa jalqaba sababa jaattii isaatiin wanti isaatiin sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa ta'ee wanti ta'u osoo namni si gargaara akkana si goona jechuun jiraachuu baate ajandaa lammaffaa amantii keessaa hin baasanii hin dhufu ture. Gaafa ajandaa lammaffaa amantii keessaa hin baha maaliif asfaraarraa ittiin sodaachisuudhaan dhufu sanii osoo jalaa dhaabbatame ajandaa biraatiin hin dhufu eegasiisa. Namni hanga fedhe haa rakkatu hanga fedhe wanta haa ta'u namni dhugaadhaan diin barsiisu namni dhugaadhaan hawaasa barsiisuudhaaf dhaabbatu tokko fakkeenyummaa badaa piroomoot godhaan deema. Amma fakkeenyaaf inni arraba kana nama arrabsaa akka ijoollee barsiisaa akkam ijoollee sana jiru dhaabbatee barsiisa maal isarraa barata dhaloonni sooshaal miidiyaa irra hoggaa isaa harkan aaranii nama arrabsuun noormaaliidha itti bar ijoolleen akkasii barattii bar hoggaa aaran nama arrabsuun noormaaliidha namni akkasii barachaa deemaa bar maal fakkeenyummaan piroomoot gootan isirra.
Ani wanni isarraa promote godhan wanni isa gargaaranii wanni isa wanta godhaniif natti hin mul'atu. Kun yaada kiyyaa dhiifama. Thank you. Abu Sabruddin, welcome. Hajam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة جرتني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقالا مواني تقسيني عاصوما نقيهين ترى كومنتي راكانو بدي قرو وبليس خيناتو في نجيسا كيوان جي نتي فكاتي أنا مجانو بريرا فالمتان كمبرا ما برمت هاو تجرى إساتو لبو باسي نجي. Dhaga'u jira nama baay'inaan dhaga'u jira waan ta'eef. Yaa dhaga'u jira numtinuu bira jira mataa isaatii fi asuma laayivii kanarra osoo jiru. Waan isin haasoftan hunda dhaga'u jira kilikiitti hima. لا لي أبو لين حق إمام فرومان إن بدو دعاء ولا تيمون بريد أنا مؤمني ولا تكتب كل ما قرتين شنينا شيء قلبي نمني ركضون يو خدون قرني جرا ركو خيسان اللي أنجت كاكا group tille khana duranu tinatille mariyate falmatalle ne jirawan kana nonle nalle mariyachise ture garu dhimmi sunii fi haalli ammaan tanaa garaagarummaa guddaadha qaba. Namni diin barsiisu takka akhlaaqa adamarraa baratu akhlaaqa sirraa barataa namni fakkeenya si godhata. So ifajjeesuu fakkeenya godhatamoo namni irraa isarraahi naan galle kun dogongora guddaadha. Nama waa beeku wallaalan qabu si galee maal fakkeenya irraa godhatan. Bakka kanarraa maal namni nama muuminaa jechuun nama gisee aara fi to'achuu danda'u aara fi liqimsuu danda'u sigalee namni dogongora hin jiru garuu inni ittaraa takkaa miti inni deddeebi'u obboleessa keeyyatti waan kanatti jecha. Wallahi dogongora guddaadha. Ani mama bayaanii hawaasuma keenyaatuutu akka inni bakka sana gahuu godhee namni keenya irra hedduun nama afaan jabaatee fi nama gartee waa balleessu ispoortii godhan kana rakkoo hin jiru bara. Nama gargaaru waan bira badirratti immoo nama gargaaruu hin danda'amu abbaa fedhee yoo taate. So an kanumaan jaa dogongora isaa obboleessa keenya ifumaaf dogongora guddaa guyyarraa uumaa deemaa jira. Akka ijoollee xixiqqootti as gubbarra taa'ee inni bara dhugaa roob dubboo dubbanne bara nama waa birati namni kun nama waa beeku. Ayyee osoo wallaalallee taate wayyaadha. Akkamitti namni ajandaa ifajjeesuudha. Nama sadiin ajaa'iba wallahi. Nama gartee ajandaa dubartii godhatee as gubbarraa haasa'u taakka. Nama amantii ifitti qoosu lama. Sinigalee nama gandaa fi kutaa walitti buusuu yaadu namni kun ajaa'ibaa jechuudha akka mataa hayyetti. San keessaa obboleessa keenya immoo dogongorri hin hojjetu ifin fannisaa xiqqoo jennaan maal jechuudha. Wallahi dogongora guddaadha kuni. Silaa namni anamma wallahi caaltuu kabajummaa keeyatiin baay'atiin erginaanii seene malee namni diinuu bakkuma argee hundatti akka tiichara qubatee wanni jiru hin qabu. Darajaa isaa eeguu qaba, mizaana isaa eeguu qaba, hatta jechaa fi gochi isaa keessatti illee jechuudha. Isumaatu bakka hundattiif ganna qabu jira akkanumatti. So an kanumaan jaagalatooma wallahi. Thank you. Anis akkuma akkanama waa beeku tokkotti uummatas tasgabbeessitee hangana dubbattu barbaadeeti dhiifama. Dogongora guddaadha wallahi. Haalli inni gochaa jiru hawaasni keenya illee nama dogongorarra jiru dogongorra jirta jeetti himuu beekuun gaariidha. Ammoo yoo gargaaruu barbaadan akkuma reefu obboleessi hidhee itti sanii ilmoo sanii fi mana san fixuu fi akka inni gartee inni qubatu godhuun waan biraati. Garuu dogongora irratti sappoortii godhuun karaa namaa banuudha taate ganaa fuula duraaf illee. Anis ganaa lafaa keetiin gaafiin fannisa jaa bakka aboo sagalee nuutaa idda sanii nuutu haala hamaa keessa jira warri masri. Wallahi. Assalamu alaikum. Himachuulee dadhabne akka itti himannullee dhabne yoo dandeessan sagalee nuutaa. Maana galchuuti dilareefu maana galchuuti. Akkas inshallah galatooma. Walumaaf wal buusanii wal galchuu jiranii bar. Dhagee amma jara keenya. Ammuma taraan si geesse muniraa teenya baga nagaan dhufte amma dubbatu. Baga nagee annaa iddanii dhagee wanta kan dubbadha bas waa lama dubbadha. Duraan harka nama barsiistanii gaafa namni amantii jijjiirrate sappoortii nama gootanii loluu ni dhiistanii gaafa namni waa balleessu nama gargaartanii guyyaa keessaa isin gargaaruun hin taatu gargaarsatti fufa. Namni tokko guyyaa dhooqaaf nutis ganaadha. Saree nutti jennee ina. Dubbii salphii namuu kunoo salphii jirraa adda qabannee namuu salphii jirraa tokko keenyaan eega funyummaan maallaqa fidde
Wallaaftuu duraan bahar gama ceemee gama. Diasporaan gargaarsa fedha inkaan sindisi yoo gartee waa gargaaruun salphatti kana waa jiraatu. Haa namni kun funyoon maallaqa fidaa jira footoo kaasee miidiyaa irra beeti eega funyoon maallaqa fiddee anis maal godhuufiin taagaa kun ilma anaa osla funyoon fannistee Amma falmata maaliif jirtan isin haasoo kana booda Muniira bara falmataan isa bireera. akkasii isa bira jira amma kana godhu qabdan. Raasaan tumaal. Dubbii xiyyaa bitadhaan amma dubbii xiyyaan bitadhaan dhaggeeffadha. Caaltu mura mirraa caaltu. Caaltu. Dhaabbadhaan amma haasoo xiyyaan bitadhaan caaltu. Sunnaa ifajjeessu sana attention itti kennina tokkoon gargaaramu hin gargaaramus yoo gargaaramu fedhe if qaceelee akka namni dur isa jaalatu diini jecha akkas gargaaramu malee if ajjeessu miti maatii hundi qabatee haa kutu. Amma sheeshee kan dhiifama haasoo xiyyaan. Muniira naa fidatu sheeshiyyaa obsi. Daqiiquma takka nuun turan niin bu'a. Amma waan jiru jira. Amma rakkoo qaba rakkoo guddoo qaba rakkoo isaa garuu haala hamaan ibsatee haala kanaatiin ibsachuun qabu inni nama beeku deengaddi ilmoon jalaa dhukkubsatteeti miciyyoon isaa jechuun waan haamaan geessu dhabiyyee wallaahi billaa inni dawwalee jechuun ana mataa kiyya ta Itoophiyaa keessa jirtu tana rakkoo guddoo ni qaba rakkoo guddoo qaba garuu ammoo rakkoon isaa hawaasa as faraarree ifiin ajjeesa jee funyoo fudhatee waraansilleedhaan yaa'ii godhuun amantirraa bahuun osoo hin taane akkuma kun Hamzaatti himate sanitti deebi'ee nama jajjabaa jira. Kuni waan xiqqoo namni tokko nama gargaaru tun rakkoo isa nama baasti. Hawaasa danuu kana dhiisi jechuudha. Yoo maallaqa guddaa ittiin mana ijaarratu guddaa ittiin makiinaa bitu hin taane waan xiqqoo kana numa jiraatan ilmi namaa. Rakkoo isaa haala ittiin ibsatuutu tafuula duraa rakkoolee isa dhorkee amma akka isaan laalinaadhaa rakkoo cimtuu harkaa qabu tana. Yoo dhabdan dooraa kudhan diidamdiin waliin buusaadhaatti waan ilmoo saniin haakima geeffatu itti gad ergaadhaa tatana boodaa fannise funyoo isboosara taa'aaf galatooma. Limboa caaltu carraa kan naqannu tiif galatoomi waa'ee isiniin fadha waan takka ijoo takka isiniin fadha. Rifaatuu dhabneetiif miti. Obboleeyya keessa duubaa mari'achu jiru jira. Gurmeessaa Hamzaa Sheejaaber ijoollee teessee akkam goonaa obboleessa keenya kana. Nu himate anis na himate warroota akkama jabaan dubbatte kanatti keessaanis dubbachuu jiru jira. Gurbaan kun akka hawaasni waltee kophaa bakka takka gargaarus hin barbaadu. Maaliif gargaraan nama hunda adda addaatti dubbatee waan kana baree jira. Obboleen kiyya mucaa kana yoo jaalattan dhugatti yoo karaa deemsuu feetan ni dhagayaa falmataanis dhugaa haqa liqimsee si baalaguma jira hawaasni gargaarsa duraan si gargaaru ilmaaneetti sirifatee ilma diineetti sirifatee si maree jirullee yaada jijjiiree qaceelii jedhii biraa deemuuchi. Isinillee keessa kana dhiiftanii aayyoo gargaarsa feetu jira aabboo obboleessa nama rakkachu jiru jira. Barbaadaa fidaati qarshii takka yoo akka agartan taate isa kanaaf achitti meeshaa rabbiilleen irraa sababa isinii katabu yookiin waan kana azaabatti seentan anaa jee yoo isin kaatanii waan kana namni hundi fannoo qabannee dhaabbata wallaahi dhugaadha Muniiraan qoosaa faayattu malee nam meeqaatu yaadu jiramma kana namuuni beekama tanatti gizee rakkate akkam taanaa maaltu keessiidhaa maaltu sadaqaa nu baasaa jee karaa godhu jirtanii waan kana asitti cufaa gaarbee waan zulabaala jettanisa achi darbaa bira deema. Waa takka kan ta'u nama fayyaa qabu nama jibaa kun diddamii qabu jiru. Kanumaan jaa galatoomii feetan aaraa feetan isaa summiitti haa godhu maallaqa isatti bahu. Dhugaan horii rabbiiti jettamu maal jettan sabeeta dubbii Muniiraan ammaree fuyyatte san irratti akkuma qofa dubbii Muniiraan ammaree fuyyatte san irratti bakka ilmoo jalaa dhukkubee sana yaanillee quban qabu garuu waan silaa boru ilmoon tiyya mataa dhukkubaa waan ilmoo tiyyaa bituun na barbaachisaa jee oliin kaayyanne birrii kuma 20 jimaa bitachaa kuma 10 jimaa bitachaa kum 5 jimaa bitachaa gaafa san hunda garatti haxaa'ee baala jimaa fixee as deebi'ee ilmootiyyaan na ilaa rakkate ilmootiyyaan rakkadhe maal jechuun maaliif haasoo ilmaan jijjiira rakkara dhahi jala. Hamza ani wanta kana dhibe jira feenya. Amman tan ajandaan kun ilmoo dhukkubuu irratti uuman. Gaafii tana naa deebisanii. Kana alatti boo inni waa hunda walitti qabeetuma himata kana kaanittis walitti qabeetuma himata. Sababni inni waan kana godhee Hamzatti illee himeetiin jira naan jeennatti himee falmataa mataa isaanii jira dabbaal je'ii garee waasaappii nu hidhee aboo hayyee Hamzatti himi rakkoo jirtu tana keessaan akkasitti dubbanneeti namni muraasni tokko gizee hunda miidiyaa ol deemaa ooluun gaarii miti. Akkasi gargaaraan hayyeeni goonaa bakka taa'u falmataa mataa isaatiin agarsiisee jechuun bakka inni jiruu fi haala jiru natti himee ture. Akka obboleessatti
hayyee galatoome bilisa kiyye anillee waan hin danda'usin gargaara ammoo haalli amma biyya keessa jiru illee hona dadhabe sagalee sii tahee akka obboleeyyan kiyya keessaan si gargaara ani godha jee walii gallee turre rakkoodhaa fi ilmoon dhukkubsachuu ilmoon namuutu akka dhukkubsatu eenyutu fadha namuun fadhu bar gin ajandaan ammaan tanaa kun san rakkoo saasanii ijoolleen qaba ture adda ajandaan kun akka nama dhagoo jiru garuu guutuu isaa waan hin dhageenye. Waan akka isinitti himu maamma bayaaniitu. Caanaan bira jiru kun maal godhuu qaba ammaan tana. Mee falmata maayikii banadhu. Yoo biraa deeme haani sodachuma jira bar. Waa takka godhuun qabu namni akka maamma bayaan namni akka maamma bayaan ariifaa namni akka maamma bayaan ariifaa hin jiru. Maamma bayaanii fajjeesetti as gubbaan kijibina tokko sodaatina maamma bayaan. Falmata maayikii banadhu mee. Yenin gaafadhaa koo falmata. Jechuun booda akka isheen haalutti taanee fi jaabarra. La obsa namni quufe haa of ajjeesu obboleessoo ha jiruu dida maa nama meeqa lafa tanarra jira namni dacheen nuti xiqqaata harte namni haa wal jaraa deemu namni maa of ajjeesan jeena maamma bayaan immoo tokko farratti baalagee macarrashaadha wallaahi dhugaan seenitti maqaa sheekaa faatiin gabbaatanii saadaqaan kadhatina rabbi sinaa fuudhu maqaa nu balleessitan akka baa oromiyaatti sheekotiin asirra yaatanii maqaa keessattuu teenyuma tana warri gadi bahee maqaa nu nyaatu jiran. Sheekkotii bakka biraa gartaniisin ka ilma intala haadha akkanaa jiru dubartii fannise sheekkotuma teenya ta biraatii miti yaa wal gorsa markazatti ka ijoollee cortanii quuftan sun isin gahuu dhabanna tiiktaakii nutti dhuftan tiiktaakii irraa nurraa galaadha deemaa bakka aalimni bakka namni itti waa barsiisu dhaqa achi tatta'a isinuun baranne jalqaba ofumaa baradha achitti galaa nuti nun barsiisina wallaahi an dhugaan sinitti maamma bayaan tokkoffaa dhugumatti baalageedha malee maallaqni inni micciyoo irraa fuudhes kaffalamee fi dubbiin hundi isarraa dhumatte miciyyuma tanaan arrabsee aarii baa ofuma ajjeesuu san maaltu fidi achi keessatti mee miknaatiin inni of ajjeesuuf maa kadhata nama guddiqqaa shabaaba maamma bayaan nama dhagaa cabsee beeksee fidatuu danda'u obboleessoo yeroon inni itti dalagatee itti jireenya of fuula isaa duraatu itti fooyyeffatu amma gaafa ammaan taa'ee saadaqaa kadhatee man sadaqaa irratti jajjabeessitanii sadaqaa kannitanii fi keeshaa warri kadhaa barbaadu hundi beekan wal deeggara angaruun kadhadhuse hin deeggarus kadhattu dhageeffadha warri kadhattu warri wal deeggartan hundi sammuu seeraan dhageeffadha gaafa arra maamma bayaan kadhaa irratti deeggartanii irratti itti fufunaantanii jireenya isaa fuula duraa yoo haga ilmoo isaatti ittuma kadhataatti oofu yaatammo eessa geessu yaatan isin maamma bayaan obboleessoo gadhaabbadhu deem dalagadhu jaani dalaysiisaa deemee dalagatu namichi dhagaa cabsee huulii qotee akka dhiirri qotutti qotee deemee ilmoo isaa wallaannatu maaltu nama dararee namni ilmoo isaa jalatti guddisaa namni haa deemee dalagatee ilmoo ofii guddifatu isfiikum waan hin taane gaffiddanii maqaan nu balleessina obboleessoo maamma bayaan namni anka bakka beeka inni quufee ofin ajjeesa haa of ajjeesa nama dila kana jira addunyaa tanarra dadhabnee numa akka baa oromiyaatti asla namni limmee waraannatu dhiisee obboleessoo guyyatti dubartiin takka shantu dhalate dhiyoo tana baa oromiyaa keessatti ma baa oromiyaa keessatti eessata yeroo takkatti shan dhalte dhiyoo tana BBC'n gabaasaa arte maal goona nuti kaduu ema assalaama nagatti sitti haa toluu qofa achitti wal garra jannaan sii gadee qacarraan gara inni jiru gorse achitti haa wal argu tasanii asi ammoo maamma bayaan gargaaramuu qabaa warri keeshaa sadaqaa guurratanii asirra yaatan maqaa nu balleessinaa wala dhiiraa wala nadhoo wallaahi baha oromiyaa kabajaa qabdi duraan sadaqaa kannatti malee hin kadhattu isin garuu warri amma dhufteen kun marra isin dadhabne warra balkaaba maali kadhattuun akka kana obboleessoof kabajaa nurraa gadi tappaa sheekotiin immoo bakka sheekotii bakka isin maltu oolaa achi dhaqaadha wanni isin gartee asirra dhuftanii maqaa nu balleessitanii wallaahi akkanani bar'aan baalageen aan jettan malee sheekotiin nagaan jirti obboleettiin sheekotiin nagaan jirti wallaahi bay tokkosii kamaamma bayaan baala goomsee quubsee jala deddeemee haada hidhatee maa itti of kaayee maa of ajjeesuu dhabe maa haada fannisee deema ree achitti dhiisee maa of hin ajjeesee bakka karaa homa jettee waan takka naannoo sirrii jirta waliin walitti hin qabin kan nagayaatis keessa jiranii sheekotiin nagayaatis amma faaqaa buusa biraatiin faa jira ustaadosa warra kan nagayaa kana jira warra maqaa balleessee jira dhugaadha hanga takka hundaan miti. Maa maqaan nyaata asirra gadi baatee fatii rabbii jeemeetu waan jirru kun godhaa jirtu laalee baraanaa miti wallaahi laazim mezzim jee laala ilmoo dhukkubaa ilmoon isaa gad haaduutu ilmoo saam tabiraa dhaluu danda'a sun duute maan rakkoo qaba dhukkubsatee wallaannatu dadhabe haaduutu nama jiraa shabaaba umrii waggaa mana 30 fi 40 deemin kana
ganaa sin gargaartanii daa'ima wallaantanii guddiftanii mana jaartanii fi mana inni ijoollee shamaraa markaza keessaa coree irraa jaarrati sanuu rabbiin mana sanuu mana barakaa isaan godhin maaltu gaaja bar ijoollee miskiina meeqa boochisanii markaza keessaa dhufanii barreeffati ati bar waan jira kana quban qabdu beedeem qoradhu maamma bayaan qarshaan ganaa irraa fudhate maamma bayaan sheekii abaluu dubbatu isaa alfanne sinje bar wallahi markazni birrii ada gosa umri ni tanaan gaafa dalaydanii tayyib umrii tanaan gaafa sadaqaatti kannatan dhiisa achi dhabanii ijoolleen itti of bartee taamsaa ijoolleen itti of bartee qarshii kudhan itti kannuu didde ijoollee nama bakka yoo ni qaraati gizee kafaltiin geesse jalaa dhukkee dhuyti ijoolleen bakka biraa dhaqxee qaraati gizee kafaltiin geesse jalaa dhukkee dhuyti achi Eda markaza waa buusu didde barkan. asirratti amma maqaan balle waa takka busaan jiru markaza ijoolleen of barte itti qarre ijoolleen ga dandeenyu guruppii ijaarreettaan itti qarre ganaadhaaf tiktook irraas waa takka dhabanii sheekkotiin muruun fajjeessu ta'is warri markaza hamza naani maal jette naan jee waan sirrii haasawitee tuma sheekkotii keessa fidda. la Sanis tokkoffaa laa tokkoffaa lal operation lal sirrii jirti warruma sheekkotii fi waan nama jiru siif alba maqaa balleessise maaluma warra fijjeessu amma kaanis bayaan deemtee barbaade haa fajjeessu fatittiin sirriidha warruma sheekkotii fi warra akka darasaa fakkaatu kanaatu sadaqaa kannata akka sheekkotii nagaan taa'u jirtu arrabsiisee kana isaanummaan isaa ol gaafatanii akkitti isna baggaruu wanni takka dubbiin irratti daaddu waan obboleettii teenya jettee fi waan sheen jee takkaa jira nama isiin ajjeesa nama akkanaan if godha nama maarreen if godha jee takka amantii irraa hin ba'a maarree jee karaa kanaan maallaqa akka buusiin isaa buusamtuuf waan akkanaa kanaas gubbarra labsu namni gargaaree nama sanii itti gaafatama beekaa fagodhuu miti kan nama akkanaa cinaa dhaabbate itti gaafatama karaa kana hin banina foddaa kana hin banina foddaa kana yoo bantan nu dhumatte ulii booda namuu akkanuma jee isinit dhufaa jechuudha. Saniifuu abbaan fadhe iffannisuu miti maaliif akka fadheef hin goone hin gargaarru karaa kanaan nuti nama gargaaru ni jirti nama karaa kanaan dhufe immoo chaappaa irra dhawaa duudaa hin dhageenyu gurraan kana karaa kun banamuu qabu jechuu gabaabatti. Yoonii fi nama gargaartan dhabdan gurbaa obsaa jira kamiila hin qabne wilcheerii gaarii bitachuudhaaf as gubbaa harkachuu jiru nama akkasii sanfaa deemaa gargaara yoonii fi nama gargaartan isaanoo jira isaanoo kamaalleen guutamini kakalee lamaan feeltaate barana guutuutti kadhachaa jiru sanii jira nama hedduu jira ka gargaaramu aboo dhagee hamza mucaa tokko jira ammallee anis si yaadachiisaa qaba gaafa wayyaanee miila keessadhaanii mucaan sun deemee dalagatu hin danda'u maqaa isaa namni beektan as jalatti barreessaa namni irra hedduun keessan ni beektan mucaan sun keessan feemasiin inni ittiin barreessine hin jiru hamza wallaahi laaziim mucaan sun ijoollee bahaa oromiyaati sii gede nama tokko ka mucaa san gargaarra jiruun dhageenye baalagee quuftee dalagata wallaaltee kisha namaa bartee kisha namaa abdattee ofin ajjeesu jettu maa amma of hin fanne wallaahi qarshii kudhan ma baay'anitti nama kannitan ibidda galtanis warra zaabaati naamana irri deemee dalagee jaartii isaa bulchee ilmoo isaa tajaajilee wallaannatee isinii gadee ka dhiiratti deemuu qaba akka beeratti mana taa'ee keessa namaa eeggata wallaahi ana maamzaa kana ofii oliin jaaladha dhugaanatti mi'attan maaliif jennaan wallaahi saadaqaan kadhatu namni akka ijoollee teenya keessaa namni saadaqaan kadhanne namichi kan ni dummaatee takka nama jalaa dhaaltee sirraa mataa nu nyaattee yaada takka amantii gadhiisa takka ammoo ifiin ajjeesaa ajjeesaa kadhaa jette kamtu namni hojjeta faatii rabbi sodaatu Oromoo kiyya laaftutti fudhatinaa kana nama dalagaan hin dalagadha jedhu dalagaatti godhu nama taa'ee qama hajimaa kan nyaata nyaatee sagaraa geessu gargaaruu dhabu nama ni dalaganna jedhu dalagaarra kaayudha nuti qabeen nuti maallaqa laffaaneef finna ati ciqilfadhuuti nyaadhuu qame itti tasnaannee gaafa feetee saada bitadhuu gaafa feeteen maallaquma keenyaan haada bitatee kaan bitatu taan agartee dura dhaabbachuu namni haa dalagatu namni karaarra kaayu obboleeyyan kayya wanni ati jettu sirri abbaan ifajjeesuu fedhe isaa ifajjeessu maali beeyta if jaaladhu dhageessa haa ufajjeessu maali ingatin taloon takko wallaahi harargeedha kunoo ilmaan shan dhaltee bifti BBC gabaabsee dhaqee laal alhamdulillah dabaa oromiyaa keessa nama shan dhalu qabna jennee gammachuurra jirranu tokko yoo du'e san bakka buufna jechumaan hin jeebee intaloon itti deebis teelleen dhaltii beeshaneen saniifuu rakkoo namaan qabnu jechuu hayi siigade Almata nu dhagayaa jira telefoona kana sila gurra isaa jala haayite wallahi kadhaan qaban saadaqaa kan telefoona kana gurra isaa jala dhagaa'u jira haasaa nu dhaga'u jira wallahi maamma bayan daqiiqaa takka maamma bayan nu jalaan fagaatu naamani bakka namni waan isaa haasa'u wallahi silki gurra jala maal amana abaaraara yoon rabbi si haa fuudhi makii maal abaaraam
Mana tu jira. Abaarsisaa uummata akka nuun godhu. Wallaahi uummata akka nuun godhu Siiriillee godha jechuu Waan ture akka bar nu godhu siiriillee godhuu dhugaatii nu beeka. qabna. uummata akka nuun godhu abaarsisaa haqa nurraa qaba. Nutiitu haqa irraa qabaa uuyi. Tongkai dalaga jadi ber mana mau tongkai dalaga ganda tongkai tindaga jadi. Namni akkamitti intala dhala akkasii arrabsa rabbii jaa. Akkamitti namni intala dhala akkasii arrabsa namni sheekaa. Jaartii nama. Angurra qabannee hin jalaa bahe wallaahi itti jennee arra beeka. Dhaggeeffadhu. Falmatarraa fixadhaa Jaalatu normaalii waan hin arrabseef hin qaba. Garuu immoo amma inni dhiiratee jaartii namaa gisee gaggara galcheen tara ulfa qabdu gadi isuma bira taa'uu jee makki nama beektaanii bareeddilleedha dhugaa rabbii dubbatuuf baay'ee bareeddi. Sii galee yoona biruma taa'u sammaa bira na buuftee miira keessa jedhee jechuu ta'u bira teenyaan jaartii itti fakkaatte moo miciyyoon maal balleesse miciyyoon badii takkan qabdu beeka. Wallaahi kun duula gara biraati kuni. Indee waan akka kanarraa wal dhorkuu danda'uu qabna. Gaafa dhiirri tokko gabbee maqaa ustaazaa baafatee intala haadha akkanaa jee jaartii nama gaggara galchee arrabsu intaluma isaaniitu bakka ishiin jirtutti kabajaa irraa fuudhee beekadha. Maal jechuudha kun? Wallaahi kabajamuu qabdi mirgi dubartii eegamuu qaba. Waayee. Mama bayaalatti kun waan barnu qofaa miti sheekootillee maqaa balleessee rabbi isaa fuudhu jechuuf abaarsa. Falmata. Mi'aawaadhaaf carraa kan naamee gistak mi'aawa. Yoo dubbachuu feete. Mi'aawaa dubbadhu. Mi'aawaa nu keessaan dubbadhaa bar mi'aawaa Ayyee dubbadhu. Gizee namni fannisu kana akkamitti ulaa jalaa eegu ture moo akkamitti dhaqqabiyyeeti nama fannisu dhaqqabame takkaan agarre. Gizee hedduu dhaqqabee barbaadaaf gizee hedduu dhaqqabaa oola. Jechuun nama fannisu kanuma kutee dhaqqabanii akkamitti dhaqqabee saniin baruu fedhani. Mataa godhe balaqoon maskoota keessa dhaabbattee dammoo marraa amma duraatis maal qasee bisa. Egaa namni gizee fannisu bar daqiiqa takka osoo hin beekne kutaa. Gartee wanni itti bula. Isuma eeyida. Iccitii akka moobaayil kaardii moobaayil tarraafaa kan takka akkasitti yoo raafaa hixan malee nagartanii. Qoy isiniif ni maamma. Ayyee himime. Laal jalqaba of komaddaa isin warri. Qoy. Of komaddaa maaliif hin jenni beektaa maammoo bayaan jalqaba warri fidee akka nama saree foon garsiisee akkana duraan deemutti foon garsiistanii dura deemtanii sakaraansitan maallaqa garsiiftanii wa'antum isin. Gaafa sheekootii lolteenii nuti hundinuu lolleen irra ciccine lakkii wanni kun sirrii miti jennu wallaa isiniitu anu hanga manatti na dhufan diyaaspooraan birrii kafalanii fi manaan hangalu barbaadanii nama na fiddan ilaa manatti isinii galee isiniitu maamma bayaan jechuu akka nama saree foon garsiisee duraan deemu luk akkana duraan deemee sakaraansiise ammaan tana dubbiin aliifi badde aliif laamiitti tolto obbolee jenna isiniif ni mala dhugaa liqimsa. Mama bayani fan akal kani gujati waliin gallo mata karatu garu dhiyootan waan inni keessa jiruun beeka akka gaafa Hamza Haji wajjin dubbate takkaas ustaaz Abu Sabraddin akkasuma namoota iddoo wajjin dubbate sanis qubaan qaba waan ta'eef isiniif ni jiran adeemti inni keessa jiru bakka riskii keessa akka inni galu ni beeka ammaan tana manaa ka'ee wanni dhufeef yeroo sana guyyaas akka inni keessa oolu ni beeka. Guyyaa meeqa akka inni rafin hin beekaa jimaa akka inni itti nyaachuu jiru hin beekaa. Mucaan kun akka inni of rarraasu an ergixanyaadha bakka. Of rarraasee jira garuu giseen an ulaa cabsee laalu ulaa akkanatti ammoo badee jiraami isiniin garsiisa ulaa cabsee inni akkana asirra taa'u jiraami gisumaan an dhufe kana akkana haadas kaateetti duraan imoodhaan ijoolleedhaaf sagalee qabu jira giseen an dhufu ofirraa gallakkiseetuma akkana ajjarrirra ta'ee gararra'ee jira. Sagalee maal jira? Asirra dhiibbadheetiin lafa gakkufise gaa yeroo san arkee miree an dhufe falmata an dhufe jee yoo akkasif godhee san hin beeku isin galeemi innaa gisee isin akkanii jettan an bakka mucaan kun akka firarraasu guyyaa 3-4 akkanii rafin akkanii lallabu jiruus ni beeka maammoo bayaan akkanii qaaxiraan isa akkana godhu jirtu jimaa hedduu qamee akkana ta'u jiru ni beekan waan birallee hin beeku an feekii ajandaa baasee akkana godhu jiraachuu baatu. Walii galtanii akkana goota yoo jettan dantaa keessa warra miidiyaarraati waan nan beekneef ani irraan kaanne jechuudha. Namni na beeku na beeka. Kijiba irratti nama tokko wajjin walii waan hin galleefiin isiniin akkana jechuun jira. Garuutu warri komachuu qabu warruma amma akka lolu kan. Nuutu isinii jira nuutu mana si ijaara nuutu maarresi godhe jaanii sostobanii laa mucaa maallaqa dura qabanii sakaraansisan. Isinii galeemi nuti waan takka waan as keessaa qabnu isin qabnu agriimantii walii galteedha waan ajandaa kana akka eegallee akka warra miidiyaatti. Amma gaafii si gaafannuuf deebisaa nu deebisu. Gaafii si gaafannuuf deebisaa nu deebisu. Maaman namoo wanta gurmeessa Amsa Jaabir. Falmata. Yo.
Yo nagaafadhu. Mun as jiran yalla namoota hedduu jira horii kan darbanii ni asessu. Eda ulaa cabte san hin agarre nuti maaman namoo. Ulaa cabte san nu garsiisi mee amma falmata. Ulaa cabte seen jasane. Ulaan sun eda halkan dukkanaa nutti mul'anne. Nuti gartee. Nuti haga har'aa wanni gargaaraa turreefillee wooma nama barsiisuuf. Silkii isaan agarsiisu. Silkii isaan agarsiisu. Muka isa jalaa didilaan agarsiisu. Silkii immoo iPhone 17 cabsee moota biraa cabsee deeggan. Abaan abboleessoo silkii iPhone cabsee maata cabsee isinumaa miidiyaa mana taa'ee ilaalaa ture. Silkii isaanii saafidanii wal bira jiranii amma isaanillee ni ilaala. Hamza Shejaabir namni dubbanne yoo jiraate jalaa bu'ame. Inni Itoophiyaa Hamza Shejaabir ol baasa ol baasa. Amala Ulaa cabte san laala maaman namoo. isin naguma Ulaa cabte sanillee arguu feena. Wallahi Hamzaan si daran. amala maamu kananii Muka jireenya isaa arguu badhaa'u. gaafa inni Hamzaa yee wal jalaa jennu san hundaan amala isaa sirrii bari'a maama bayaa Sagaleen ida gaamaasa. Mee falmata mukni isa muka egersaa jiru. If jaalattu man danda'a yaa wayi.